Ani ofii kooyyoo Oromoo caalaan jaalladhu maallaa godha. Oromoo hootaan Hinduuna. Hiree nagaa gidduu kanarraa barumsa guddaa argannee hanga dhumaatitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan maatii ta'a. Akkasumas hundi keessanuu laayik godhaa gara viidiyoo. Daa'imman keenya! Maanguddoo keenya! Haadha keenya! Abbaa keenya! Nagaadhaan har'aa kaasee! Hiriira barattoota sadarkaa lammaffaa Amboo. Barattoota mana barumsaa ifa boruu magaalaa Hoolotaa yakki Salaaleen irratti ta'e nurraa dhaabbachuu qaba. Magaalaa Qarsaatitti hiriira nagaa bahan jedha. Barattoota magaalaa Hoolotaa jedha. Mana barnootaa hedduutu jira magaalaa Hoolotaa keessa. Walumaa galatti walitti qabee jira kun barattoota magaalaa Hoolotaa. Saba guddaa waan taaneef miidiyaa guddatu nuuf mala jedha Burraayyuu. Hiriira nagaa magaalaa Qarsaa irratti taasifame. Barattoonni Haramaayaa Yuunivarsiitii hiriira mormii dhumaatii uummataa balaaleffatan jedha. Mattuu Yuunivarsiitii Baddallee Kaampaas hiriira mormii uummata Oromoo Salaaleef sagalee taane jedha.
Viidiyoon itti aanu hiriira mormii barattoota yuunivarsiitii Salaaleetii naa ilaali. Barattoonni Jimmaallee lagannaa nyaataa godhanii akkasumas hiriira bahanii jiru naa ilaali. Muramni akka muramne adooneen immoo lubbuun ta'e immoo nu dhaabatanii billaan nu qalanii lafa keenya dhiiga keenya akkana jisuu jiranii haadhii keenya boottee ilmaan keenya isaanii harki isaanii akka namaatiif muramuu jirtu. Hanu jeesallee nama waan biraallee hin jenne namni mul'atu hin bu'u garuu dulmaan ta'e ammallee yoomillee ganaallee hin balaaleffannaa dhiiga keenya yoomillee akka itti kennannu. Wanti ta'amaaru kun irraa dhaabbachuu qaba jedhanii dhaabbilee barnootaa fi iddoo garaagaraatitti hiriira bahanii jiru. An muraasa isiniif qabadhee dhufee jira. Dhaabbilee barnootaa iddoo garaagaraatitti hiriirri kana fakkaatu taasifamee jira. Namoonni faallaa yaada kana qabanis tasgabbiif si'annaan yaada keenya hubatanii bakka gargaaruu qabanitti gargaaranii bakka hanqinni mul'atetti karaa hammayyaa ta'een yaadaan wal arrabsuu والإيبو والجبو والأريو سونتان والغرسوف هرّي ولي توكّدن دينيوت والجمسا ديمون برباك سماسا أمني كينيان وبتا غما كينيان هرّينا غا جدو كنرّا برمسا قدار غن نيجرّا إرغان اسن دبرستان إفا أمس جباني چمني وجدشودان غافي غقودا سنك أبدن ديبسوف تراكي غوتو أكا غونو وادا سنيغلا تراكيف هاوين كون ملكاو كان دندو نجين يوجرات الرواد. فيديو إتانو نامني واقع كان جدّولا ميدا ومد سلالي رتاس فما جيو كان أمتا تبيكسيسي إيشي guys أرى نمتوكو غلطي فتشون نفيتشون إنسي مچا كان بيتوندم تكسن داني جنمو دام بيكما مكان سوشال ميديا سا كرديمات نامني كوني bakkatti Oromoon rakkatetti argamuudhaan saba sana faana dararaa arguudhaanii wanta sabni sun keessa jiru viidiyoodhaan sooshaal miidiyaa irratti nama gadi nuuf baasaa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf Wallagga keessatti yommuu sabni keenya dararamaa ture dhibeen rakkisaa ture mana tokko keessa namni 4 du'ee baalaan awwaalamaa turetti namni viidiyoodhaan baasee nu agarsiise mucaa Karadeemaa jedhamu kanadha jechuudha. Kana qofaa miti Horroo Guduruu keessatti yommuu sabni keenya buqqaanii isaan faana dhaabbachuudhaan isaan cina dhaabbachuudhaan saba keenya kan gargaaraa ture mucaa Karadeemaa jedhamu kanadha jechuudha. Kana qofaallee miti Harargee keessatti yommuu sabni keenya buqqee rakkataa ture isaan faanallee dhaqee nama dhaabbatee isaaniin gargaareedha jechuudha. Ammas kana qofaa miti Walloo keessatti yommuu sabni keenya dararamaa ture karatti hin deemee yaalamu yommuu dhabetti inni dhaqee isaan faana rakkatee wanta achi keessatti ta'aa jiru viidiyoodhaan nu agarsiise. Amma immoo Salaalii keessatti wanta ta'aa jiru miidiyaa irratti kan nu fide nama kanadha jechuudha. Waan Karadeemaan keessa darbee har'a sabaaf sagalee ta'aa. Gaafa fincaan namatti fincaa'u kun namummaa miti. Ani ofii kooyyoo Oromoo caalaan jaalladhu maallaa godhan dachee kanarra meeqan jiraadhaan umurii kana booddee kan na barsiise abbaa koo faadha koodha biyya abbaa koo keessatti immoo baradhee maalan godhaan waan tokko qaruuraadha kan isaan shuggee qamaan qaama hormaata kootiitti kaa'ani. Isaan gaafa qaruuraatti dhan meebii maal taa'anitti waan tokko iyyuu hin taane ofii kooti. Isa dhumaa irratti isaan gaafa kana hundumaadhaan dadhabanii elektirikii daandii karaa shinti beetiidhaatiin natti kaa'an. Isallee nageenye fincaan afaan kootti fincaan isheen xinnoo na aarsiseetti. Injiinar Daani'el yookiin Karadeemaa dhugamaanuu nama cimaadha. Elektirikii caalaa fincaanichatu baay'ee na aarse. Ilmoon dhiiraa gaafa dhiiratti akka wanta matarasiitti gadi baafateetti gaafa fincaan namatti fincaa'u kun namummaa miti. Yookaan immoo kun beekumsas miti. Yookaan kun dandeettiis miti. Isa dhumaadhaa gaafa godhanii gaafa dadhabanii haasaa tokko haasaan. Namitti nuti akkas goonu kuni yooma rifeensa mataa ishee buqqaastee dhossitee keessee dhufte taateeyyuu falan qabnu waan ta'eedhaatiif jecha dhiisuu nu wayyaa jedhu. Isa kanarratti gadi galagalchanii na fannisaniitu dhiisanii socho'an.
Kan hunda keessa darbee har'a uummata keenyaaf uummata Oromootiif sagalee ta'uu danda'ee jira. Kana qofaa miti rakkoo har'a uummata Salaalee mudate kana uummatatti beeksisuu namni danda'e nama kana. Maaloo eenyu mangistiin nun beeku kani? Nun beeku dubartii dhiira hin jenne ijoolleedha hin jenne rabbitu nu uume nuyis waaqa kana nu uume. Ammas waaqumatti buufannaa jira. Humnaan qabna. Xiyyiiti isaanumatti haffe'amu. Wanni adda addaa isaanumatti haffe'amu. Nuyi unkaan kaani miti. Kaleessumaa unumatti han tokka ikino. Asii gaditti kiskisan jedhee cabe jira. Nuyi maal balleessine wasarbii wuceen hin beeku. Wasarbii namni wallaaleen jiru. Hin dhumnaa mahayyimi hoo taane. Oromoo hoo taane hin duuna. Wayni immoo boota nutti godhanu qaba. Bara kana namni biyya biraa deemeeti jechuudha. Gara biyya alaa deemee akka barbaadetti jiraata. Bara jirutti namni biyya ofii keessatti dhalate keessatti akkana ta'uun hedduu nama gaddisiisa. Wanti kun ammaan booda dhaabbachuu qaba. Oromoon hundi hanga xumuraa dhageeffachuu qaba. Sheer waliif godhaa jedha viidiyoon itti aanu kun sirriitti dhageeffadha. Gidalaate ajjeese na ajjeese. Oromoo koo tokko taatee loluu miti waliigaltee fincaanaatti fincaantee lolaa ta'e diina kee biyya kanaa xururee baasa ture tokko ta'uu dhabuun kan kee aarsaa guddaa si baasisaatii jira osoo hubattee tokkummaan kan kee gantuu warra kanaaf miti Afrikaafuu yaaddoo guddaa ta'a ture Oromoo koo tokko taatee loluun kan kee hanga biyya kanaaf bu'aa buusee sirriitti quba qabda maal Oromoo koo borus boo'icha waan ta'uuf wanta dursi kennamuufi qabu dursaa kennuufi innis maali hojjettan tokkummaa ammas tokkummaa haa qabaannu. Yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan koomentii jalatti na barreessaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanu wal agarraa hanga sitti yeroo.